Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya daawwattoota chaanaal YouTube Jamaal Abduu daawwattan. Akkam jirtan nama 12 sidi salaati. Hayya akkami nagooma nagayyi kiyya bakkuma jirtan isin qaqqabun jedha. Nama 12 qofa isin jechuu. Mee isin mallee garaan kiyya san gubadhu kana isinumatti madaa kiyya kana. Isinumti naa dhagaha. Nama biraallee namni dhagahu hin jiru. Namni biraa namni dhagahu hin jiru dhabame. Isinumti mee dhageettii keenya kana madaa kiyya kana isinumatti hin baafadha. Aara kiyya gubaatii kiyya kana lakkaa namni biyya isaatiis ganda isaatiis akka nama gubate jecha biyya isaatii kan gubatu namni amma naa gale gubachuun miteedha namni biyya isaatii lubbuu isaallee wareege jechuudha. Kan akka Jawaar Mohaammed kana mana hidhaa seene biyya isaatiif jedhee saba isaatiif jedheeti. Liba handaqon kun mala basa naje qarmat naguba si hagubu jinnin achi hayya daawwattoota keenya gaa mee sin nama 12 geessan subscribing keessan yaa warri laaltan kunis immoo mee subscribe godha mee hiriyoota keessaniif share godha namni 12 kun nama 10 fidaa kuttaame daawwattoota keenya nama 10 namni takka nama 10 fidiiko namni 12 nama 120 jechuudha nama 120 nagaa jechuudha naga abin barbaadu kana al dabale ani yaada kiyya nama 120 yoo ni madde naga aara kiyya kana yaada kiyya nama 120 yoo na caqase naga namni biraa nam yoo dhufees nam barbaada garuu amma kana sanirraa akkanatti live irra ba'uu dhabe yookaan video upload gochuu dhabe guyyaa guyyaarra nama xiqqaattu na caqasaa jira maaltu na oosa jedheeti daawwattoota keenya. Mee har'a gara wallootti dhufeera walloon maal godhu jirtan mee maal gochaa jirtan warri walloodha maaltu sin cibsa baqalaa maa qabaatan juba mandara yaatanii akka hararree akka baaleedhaan maaf karaan cufne isin maaf karaan cufne maal godhu jirtan qeerummaan keessan maal isin maal qeerroo jedhamtanii isin maal godhaa jirtan warri biyya arabaa jirtan immoo namni takka qeerroo lama deeggaruu qabdan bira dhaabbachuu qabdan qeerroo lubbuusaa wareegaa jira jecha warri biyya arabaa maal godhaa jirtan share godha rabbi yoo sodatta share godha namni 12 sun rabbumaan sin qabee jira share godha nama bira naa qaqqabsa hiriyoota keessan bira naa qaqqabsa nama yoo abdabdan nama hiriyaa 10 qabdan namoota san bira naa qaqqabsa daawwattoota kee kanaafu warri walloo maal godhaa jirta maal goota maaliif Jumaa qamaata hin dhoytu kilaashiin kan kee maalti goota bishaan itti waraabda muusi kan qaawa fakkeessitee garaab dugda baattee deemti itti waraabitti anda qaddaq gubadheeni barana osoon biyya jiraadhe wallahi la'azii osoon biyya jiraadhe abillee dhabumoo mana hidhaatti eseen seeneehu waan hin godhu ana godhatu gubadhe mootummaa bilisiginnaa kana of keessaa baasii dhukkuba kana of keessaa baasii bilisa ta'ii bilisita yeroo kana yeroo hafuura argattu kan yeroo poolisni liyyu haayiliin makkalaakayaan sirraa ka'e maal godhaa jirta kamisee makkalaakayaan 6,000 magaalaa tokko keessa taa'ee ture sun jira amma warri kamisee information qaba bahee jira maal gootan kan teessan maal gootan waggaa lamaan dura waggaa lamaaf cinaa akka har'a akka gootan san hin gootani maal taatan lakkisaa sinfaana jirra warri biyya arabaa karaa dhabne malee dhufna turre karaa dhabne dhufne biyya keenya wareegamnu malee namni nu wareegu hin jiru namni dhufee bilisa nu baasu hin jiru namni abbaa fedhee dhufee bilisa baasu hin jiru ganda keenya godina keenya namni bilisa baasu hin jiru nutum dargaggeeyyii amma jiru kana jaarraa amma jiru kana keessa warra jiru kana malee abbaan bilisa baasuu danda'u namni bira hin jiru dhaloota kee irratti ba'aa hin dhaalsisiinii dhaloota kee irratti wanta biraa hin eegsisiinii dhaloota keenya nuyi wareegamne dhaloota keenya bakka ifaan itti jiru dhaabsisuu qabna ilmaan keenya bakka ifaan jirutti dhaabsisuu keenya mataa isaaniitiin dhuunfachuu qaban mataa isaaniitiin bilisa bahuu qaban mootummaa amaaraa jala mootummaa nama nyaataa kana jala
mootummaa kana jala bilisa bahanii mataa isaanii dhuunfachuu qaban. Hayyi kanaaf irratti dalaguu qabna. Dargaggeeyyi amma jirru kun qeerroon amma jirru kun walloo kilaashin ni jira yoo ta'e kilaashin keessan baafadhaa. Warri baadiyaa warri magaalaas jala dhaabbadha. Warri baadiyaa kan du'aa jiru warra magaalaati. Baadiyaa waan qaqqabu hin jiru. Maal godhu jirtan? Warri Oromoo nu gargaara. Hayyoonni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo, waboon Oromoo nu faana jiran. Itti namana kana ummanni Oromoo rakkoo keessallee yoo jiraatan firri isaanii nuti waan ta'eef nu faana dhaabbatan. Jarri Amaaraa raayyaa fi eenyu jechaa deebifachuu deeman. Hayyee ummanni Oromoos nu deebifatan. Firri isaanii nuti Oromoon nuti walloon gara isaaniitti dabalamu amma naannoo mataa keenyaa dhuunfachuu. Mootummaa Amaaraa jala hanga yoomii yaabamta? Hanga yoomitti ajajamta? Kana beekuu qabda. Kanaafuu dhaabbachuu qabdan jecha warri baadiyaa keessanii baafadhaa meeshaa keessan baafadhaa mazzazadhaa. Mazzazi shaaxaa jala mazzazi qaawa jala warri naqxeetu mazzazi. Maal itti goota bishaan itti waraabdamuusi dina kee ofirraa itti gubi itti akaawi dhugaas hin jira itti akaawi sinfaana jira warri biyya Arabaa ana akka kiyyatti akka dargaggoota takkatti sinfaana jira waan hin qabu sinfaana jira ani gara duubaan jiru hayyi itti ciqaasi itti wareegi seenaa galmeessi wallo waa takka dheegin ganda kee irratti abbaan dhufee diina abbaas irratti ta'a jedhu Gondar irraa dhufee Bahar Daar irraa jarri ganaa Shawaa fudhannachaa jira Asoosaa fudhannachaa jira Oromiyaa hanga Wallaggaa keenya jechaa jira Shaashamanneen keenya jechaa jira ummata Oromootiif jarri gaafa Tigraay fixee gaafa gara keessanitti deebi'a gara ummata Oromoo gara keenyatti nuti maanu fudhatanii jira walloo bar fudhatanii jira dirqumaan ilmaan keenyas lafa keenyas dirqamumaan nu fudhatanii jiran jecha hayyi nuyi Affaarisheen Affaar karaa bakka nagaa qabna bosona nagaa qabna ummata Oromoo warri walloodha itti cuqaasi walloo qeerroo wal gummeessi itti cuqaasi naannoo Affaarisheen bosona Affarii keessa sheen bosona Affarii ke galmeessi seenaa galmeessi seenaa itti qabsoon akkanaan hin argamu qabsoon akkanaan bilisummaan hin argamu itti wareegde itti duute itti hidhamteeti akkanaan hin argamu kanaafuu itti du'uu qabna itti ajjeesuu qabna diina keenya jecha itti ajjeesuu qabna kana beekuu qabda warri Abiyyi mootummaa keenya afaan Oromoo deebbata jettanii akkana cabacabdan kun isin wallaala taatan hin beekanii wallaalummaa haa ta'u Abiyyi irraa waan takka hin eeggatina ni dhugaa isin hima Abiyyiin namni tokko kanuma gosa qaba Abiyyi warra jaartii garagalee jira warra niitii isaatii jecha warra soddaa jettansa garis garagalee jira fuula isa maaliif kuni nama abbaa fedhe abbuma fedhe ta'uu danda'u nama qaba kanaafuu isin dhaabbadhaa warri walloo meeshaa kee baafadhu meeshaa amma irjinoon nyaachuu jiru kana baasi dhayi dhukaasi sinfaana jirran warri biyya Arabaa jirra qeerroo lama hin deeggarrami tokko qeerroo lama hin dhaabbanne jechaan sin gargaarra jirra simbira jirra hin bararinu malee hundufnaaw maal nu godhanu yaasitti ganda keenya gallee bakka itti guddanne bakka itti biqilletti jiraannee jireenya keenya dinagdee keenya guddisuudhaaf dhama'aa jirra malee biyya Arabaatti mootummaa abaaraa gibira kaffaluudhaaf miti gibira fuudhaa jedha nyaadha fuudhaa jedha lafa keenya irraa nu buqqisuu deema mootummaa lafa keenya irraa kana beekuu qabdan yaa ummata Oromoo ummata walloo keenya maal akka godhaa jirtan ani hin beeku isin baay'ee na gaddisiisaa jirtan yeroo hin kenninaa mootummaa nama nyaataa kana yeroo hin kenninaa fa'a hafuuran kenninaa fa'a bira deeggaruu hiriira ba'u maal jechuu warri bigaalaa warri suuqa qabdan buskuta baasaa jirtan quba qaba buskuta walitti qabdan makkalaakaa maal jettanii fa'a warri qarshii qabdan qarshii warri loon qabdan loon reedhaan deeggaraa jirtan ofitti ibidda kaasaa jirtanii ofitti goobsaa jirtan mootummaa
waraabessa ofitti nyaachisaa jirtan. Waraabessa harree itti qaltanii kottaa jechaa jirtanii. Waraabessicha mootummaa isin qabdan. Mootummaa waraabessa. Mootummaa waraabessa. Foon namaa darbee kan lafee namaa cabsee dhiiga namaa dhugu. Mootummaan amma dhufe. Mootummaa wayyaanee wayya isiniin jedheen jira. Mootummaa wayyaanee. Yoo nu wareegdes, yoo nu jeeftes, yoo mana hidhaa nu naqtes. Ishee wayyatu. Mootummaan inni amma dhufe. Ummata Oromoo saffedhu, afaan Oromoo nama dubbatu saffedhu, Oromummaa jedhu kana huni balleessa ganaa. Gaafa Abiyyi dhufe nu harreen keenyallee ni sirbite. Re'een keenyallee sirbine. Anillee biyyan ture sirbe. Hanga miilli kiyya dhiitootti sirbe. Oromummaa walloo keessa jiru kana cinqursa yeroo hedduu nurratti daddarbe kana madaa keenya kana nu fayyisa jedhe. Madaarratti madaa nu de. Madaarratti madaa nu dhiigse. Mootummaan Abiyyi Ahmed. Mootummaan kun jecha. Sila rakkoon amma jiru kun keessa inuma dabarra. Like godhaa, subscribe kedha. Warruma daawwattan kunillee comment keessan kenna. Share godha. Share godha daawwattoota keenya lakkisa. Nu guddisa, nu guddisa. Lakkisa. Halkan guutuu dhaabbadha isinirra bula dhugaa. Yoo guddatta nama dhibba takka yoo ta'u halkan guutuu hirriba rafu. Isunumaaf yaada kiyya. Isinit dabarsa. Isinitti hin dabarsa. Kanaafuu warri subscribe na gootan sun baay'ee isin jaaladha, isin galateeffadha. Kanaafuu share godha hiriyoota keessaniif share like godha dabarsa. Kanaafuu guyyaa lammataa information nagaatiin oduu gaariidhaan wal biratti dhiyaanne oduu keenya ni dabarsina jedhee abdiin qaba. Like gochuudhaan subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif viidiyoon kun akka isaan argan, akka daawwatan, akka nuhitiif nu bira dheebbatan, akka nu deeggaran, gargaarsa akka gootan abdiin qaba. Galatooma jiraadhaa.